hin beekonnedha. So kanaaf namoota ajjeesan sanniin bineensa nyaachisanii gartee akka hin fuudhamne godhanii uummanni illee akka hin fuudhamne godhanii jechuudha. Kana gubbatti wanni guddoon hedduun kaa'ama gartee deemaa jirtu wanni asiin dura himaa turre ni jirti. Uummatatti illee sadarkaa wanni deemaa jiru amma wanni odeessi dhufaa jiru uummanni walitti bu'ee sadarkaa magaalaa lolatti seenu maalirraa namoonni isaanii ajjeefamanii deeggartoota ebaluu jedhanii jechuudha. Wal fixan jechuudha. Akkasuma marroon ijoollee hedduu waamee rashan namoota hedduu innis gara ofiitti ijoollee gartee warroota dirqama isin kennadhee waamee namoota shakkii irraa qabu harka kennatanii galan jedhu bakka jiru rashanaa jira jechuudha. Namoota hedduu ijoollee gara 70 olii kan rashanaman asiin dura wanni rashaneef ijoolleen kunneen uummata keessa deemanii uummata irra hamtuu dalagaa jiranii farra qabsoo tanaati jedhee rashanee jedhan. Garuu ijoolleen sunniin warroota barumsa qaban namoota hoggana warra hubannoota qabanii fi yoo gara biyyaa galanis mootummaa kennatan waa dubbachuu danda'an kan uummanni dubbisaa jiru waamaniitiin rashanaa turanii rashanaa jiranii jechuudha. Kunneen wanni dalagamaa jiru maali? Ilmaan Oromoo wal lamaan jidduutti rakkoon guddaan deemaa jiraachuu. Maalirraa ka'e namoota waa hubatan maaliif akkas goona uummata keenya jedhe wanni irratti dhufuu gartee rasaasaa jechuudha. So kanaaf ilmaan Oromoodhaa wanni akkanaa kuni wanni walitti dhaabnu maali amma shanee waalleen fidduu warri achi jirtan dandeettan akkaataa itti karaa nagaatiin bakka sanii baatan godhu uummata keessan irratti atiliist yoo xiqqaate. Nu amma kaayoo teessan kaagartee dhiisaa galaa yoo jenne nuti waan biraatti fudhattanii garuu uummanni Oromoo maqaa keessan qabsoon tokkoffaa wanni warri gaara kee jirtan na dhageettanii inni hordoftanii hubattan qabsoon hawaasa keessa godhan uummata keessa godhan isa jalqabaa shaneerra dhageenye jechuudha. Qabsoon gammoojjii godhanii yoo biyya bilisoomsuu mootummaa cabsuu barbaadan gabbayanii mootummaa diida baafatanii yookaan mootummaa dhukkee sirraa kaasaa yookaan mootummaa irraa dhukkee kaasa. Lafa bilisoomsitee uummata kan kee bakka bilisoomsanii gabbaasaa lafa qulqulleessaa dhufta. Riphee lolaan kamu riphee lolaan qawwee qabattee uummata keessa teennaan uummata keetti dhumata. Atuu uummata nyaata deebistee. Waraanni uummata keessa jiru kaattaa ka mootummaatu wanni mooratti galchuun mootummaan waraana uummata keessa hin teessan poolisa malee. Sababni waraanni waa balleessa. Wanni inni barate waa balleessuudha. Waan tolchu kamu addunyaarra biyya feeti. Hin jiru addunyaarra waraanni waa tolchu. Ajjeesi balleessii wanni barsiisan kana jechuudha. Kanaafuu waraana fuudhanii magaalaa keessatti uummata keessaan deemanii uummata illee ficcisiisu isinillee wal ficcisiisuun gaarii miti. Yoo lakki tattaafannee mootummaa kana waa godhuu dandeenya jettan gammoojjii gabbayaa qabsoon akkitti godhamu biyya ollatti achiiqanii duubbee qabaatanii of ijaaranii humna godhatanii lafa bilisoomsaa akkasitti deemanii dhufan jechuudha. Kanaaf jennaan uummata keessatti tufamtan isinitti himneera kaayoo qabdanii harka maaliif qabsaa jirtanii beektanii hogganni keessan eenyu kaayoon teessan maali sassankaa waraanaa isin woboof hin jettan kaa woboo qabdanii yaammaa ijoolleen achirtan sun heeraaf seera dhaaba barattanii sagantaa siyaasaa dhaaba keessanii barattanii dabballee siyaasaa qabdanii waraanaa qabdanii tika qabdanii eeka isinuu sanuu sirreessee waa hundatti karaa gubbaa kaa'u. Hogganoonni keessan eenyu fa'a? Damee dantaa alaa kan biyya keessaa, kan waraanaa, kan siyaasaa beektanii qabdanii eenyu? Eban namni waan takka akkanumaan hin dhumatu gaaratti. Hagam takka barattan leenjitan. Hawaasa keessatti waraanni akka hin deemne eenyu malee miseensa ulee namni uummata keessatti mul'atu. Uummata fakkaatee miseensa ulee jechuun hidhannoo lafa kaayee uummata fakkaatee kan gartee odeessa reeshina uummata ijaaruu irratti dalaguun alatti waraanni kamuu kan riphee lolaa uummata keessatti hin mul'atu yoom guyyaa inni mul'atu yoo uummata irraa waa ittisuu danda'e qofa. Guyyaa taankii qabaatee waa hunda qabaatee mootummaa san cabsee bakka iddoo harka gadhiisisee qulqulleesse uummata bakka bilisoomsee uf duuba gad deebisee ofii dura aanee mootummaa dhayaa hiiqaa deema jechuudha. Akkanumaan yoo isiniif fakkaate wanni kan isin tuqeen maali? Riphee lolaan eenyullee caalaa riphee wanni maali dhokatee jechuudha. Fira isattuu mul'atu eenyutu uummatuma isa deeggaruttuu. Maaliif uummanni dirqamee mootummaan tumee dararee ilma ebaluutii suuraa kan kee kakaafate yookaan ka beekuun akkas eesiimuu bakka jirtu si geessuu danda'a. Kanaaf dhiifama. Warri waan kana himneen maali akka karaa irra hin jirre warri dhugaa fakkaatee gaara jirullee jiraate jechuu barbaade. Waa'ee waraanaa, waa'ee riphee lolaadhaa dhugaafachuu dandeettan isinitti himna. Gaafa diinonni keenya Itoophiyaa bulchan gaafa waraanni bilisummaa Oromoo sansakkaa waan hunda qabu. Hatta waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa sansakkaa woboo jedhanii waraanni bilisummaa Oromoodhaa kitaaba xiqqoo kiishaa qaba. Akka itti nyaatu, akka itti dhugu, akka tasaa uummata yoo dhufe akkamitti uummata keessa dabraa waan biraa fi bara. Sansakka jechuun naamusa
naamusa waraana bilisummaa Oromoo namni tokko kalee kaayakillee jiraatu dubartii uummataa yoo waa godhee yoo laale ija hamtuun ija zinaatiin laal ni ajjeefama. Zinaa dalagu ni ajjeefama. Ni beeka namu kana warri waraana bilisummaa Oromoo keessa ture. Qabeenya uummataa yoo tutte rakkattee yoo nyaatte beeloftee horii san hidhannoo mulqattee hidhattee yoo sangaa ta'e sangaan sun hagam ittee gaafatta. Galgala loonsa yoo dirqamtee nyaatte ni hidhattaa galgala hidhattee horiin kun hagam ittee gaafatta. Hidhannoo yoo qabatte uummanni sodaatee gatii xiqqaa waan sitti muufi. 10,000 siin jedha fakkeenya 20,000 kafaltaaf jechuudha. Nyaachuun hin ga'u fudhachuun waan uummataan ga'u jechuudha. So kanaaf akkas inshaallah tana wanni tuttuqeef kanaaf gama shaneetiinis kaagartee wanni deemaa jiruu fi walirratti dalagaa jiran kana ammoo kaa rakkoon sadarkaa namoota walirraa ajjeesanii bineensa nyaachisanii deeggartoota ogeeyyii fayyaa barsiisota hawaasa ajjeesanii wanni hedduun dalagamaa jira. Gartee kanaaf kun waan uummata keenya irratti gartee yeroo kana keessatti hin barbaachifne haadha silaan dhagamne hedduun deemaa jira. Wanni hedduun saba keenya keessatti deemaa jira jechuudha. Kun kana inshaallah qabxii itti aantu isin dabra ammallee tokkotu asitti honna godhee nan biloo godhe abshiru jala wannan jedhina. Qabxiin itti aantu qabxii Shaabiyaatii fi Gibxii fi TPLF sadiin walumatti isinii qaba. Gara Gibxii irraa eegarraa Gibxii ministeerri hajaa alaa Gibxii yookaan ammoo Ijiptii biyyoota Afrikaa 6 warri dhimmi bishaan Abbaayaadhaa laalu telefoonaan dubbisanii turanii. Isa kanarratti Itoophiyaaf diniina dhumaa jedhanii akkuma kennan kaa kennee jira jechuudha. Ministeerri hajaa alaa Gibxii yookaan ammoo Ijiptii biyyoonni telefoonaan dubbisan Suudaan, Ugaandaa, Jibuutii, Suudaan Kaabaa, Keeniyaa, Soomaaliyaadha jechuudha. Ministeerota biyyoota kanneenii dubbisee wanni irratti dubbatan waa'ee gartee itti fayyadama bishaan Abbaayaa irrattii fi mirga bishaan Abbaayaa irraa warroonni gara gadiitiin bishaan Abbaayaa irraa mirga qaban laalu kanneen gubbaatti ibsa kanneen baasee akkuma kalee beekamu kaawwanni biraa dhufteen jirtu. Itoophiyaa diniinaa fi bishaan eebbaaf guyyaan ji'a tokkoof hafe kana irratti wanni kun akkaataa kaa'amoonni as keessatti warroonni hayyoonni waan kana gubbaa kaan isaan kaayan yeroo kana keessatti shaffisaan akkaataa bishaan kana Ijiptiin irraa mootummaa Itoophiyaa irraa ittiin kunni irraa ittiin irratti jabeeffachuu deemti jedha hayyoonni ilaalan. Isaan ammoo bishaan Abbaadhaanii dhoofnaa akkana jedhaniitiin utaalaa jiranii gama kaaniin ammoo mootummaan Ameerikaa illee jechuudha Tiraamp karaa Ijiptiin bishaan Abbayaa kana qabsiisuudhaan waan hedduu akkaataa uummata Filistiinii garaa qubsiisaniif wanni adda addaa deemaa jirti. Alaa kullee haadhi wanni fidan tokko illee jirtu bishaan Abbayaadhaa waraana mataa ofiiyyuu ta'ee jira. Bishaan gara gartee dalaggatti seenuudhaaf yoo rabbi biraa taate ji'a tokkoo foyitu hafe Gibxi illee akkanumaan hagas jettee duuteen akooba takfiin jette sanii maaliif yoo uummanni gaafate bara akkana goonee akkas jennee akkana goonee tattaafannee dadhabnee osoo akkana goonu akkana harkaa godhan jechuumaa fi fiffiiguun jirti malee gartee leencichi Oromoodhaa takka abbichuun mootummaan hadha jiru kuni mootummaa akka taphatti namni gartee waa harkaa buusuu miti. Kawaa sodaan beenneef yeroo itti waa dalagu beekuu waan ofii qabeenya ofii gubbatti abbaa itti ta'ee dalaguu fi yoo waa dhufaniifis qophaa'e waan ta'u biyyoonni guddatan waan beekaniif warri akka Gibxi Faatikaa meeshaa lolaatiin Afrikaa keessatti tokkoffaa waraana guddaa qaban teknoolojii gartee Ameerikaa irraa waggaa irraa gartee biiliyoonaan hidhatan warroonni kunneen gartee juma qalaw godhaniitumaan gartee Itoophiyaa achi as laalumaaf dhaadachoo taate malee wanni fidan takka illee jirtu leenca dura jira jechuudha. Kana gartee shanee fi faannoo fi jinniin as keessa fiiddee durriyyeen ganda keessa yaatee dhaaba siyaasaatu fi hin jettu ijatti babaaftee jechuudha. Warri meeshaa harkaa qabuuf qabeenyi guddaan Ijipti waa meeqa dhabde beektan isin bishaaniif iyyaan jirtu bara. Namni gariin amma Ijipti bishaan akka irraan irranne ni beekti. Maaliif bishaan Itoophiyaan qottee awwaalteen wannan gootu bishaan haga feete yoo kuuste bishaan gannaatiin kuufamee ni ta'a. Bishaan akka dhaquuf akka gaarii beektee jechuudha tokko irraan irran. Maaltu dhiisiisee yoo jettan tokko biyyeen asii dhiqameetiin dhaqu hin hafee biyya sanii waan guddaa dalagachaa turte waggaa irraa jechuudha qabeenya guddaa. Inni kun qurxummiidha. Qurxummiileen asirraa biyya keenya kana laggoota adda addaa irraa si dhaqan kun Ijipti keessatti qurxummii akka addunyaatti qaqqaalii bakkoota kanneen keessaa argaman guutuun isaa irraa hafa. Akkasuma sagantaan isaan kaatan hedduun qurxummiilee kanneen warroota gartee kaampaanii adda addaa
achirraa oomishanii biyyoota addunyaatiif ergan. Maaliif bishaan qurxummiin baara keessaatiif qurxummiin bishaan qulqulluu dhugan kana keessaa argamu garaagarummaa qaba. So kanneen jechuun isaan dhiibee kuun lammata ammoo naqaa du'a namni. Wanni kun waan Ijipti yeroo dheeraa ittiin dhaaddachaa turteef bishaan nu keessaa burqe kan akka waan lafa isii keessaa burqee qabeenya isii guddaa gootee abbaa itti taatee isaan dhaaddachaa turtee biyyoota adda addaa wajjin gartee bishaan dhugaatiituu kaleessuudhaa fi haga Awurooppaan baatutti lafa dhiitaa turtee waan hedduu irratti dalaguudhaaf jallisii adda addaa dalaguudhaaf lafa dhiitaa turtee jechuudha. Amma kaa mootummoonni dabran guutuun isaanii tuttuqaniitu waan biraa deebi'anii leenci waan takkaan sodaanneef haqa ofii irratti nama tokkoonis hin mari'anne yookaan ammoo gartee mataa gadi hin qabanne dhufee direggum godhee bishaan gartee abbaa haadhaa osoo hin biwacu gartee akkas gootee akkana goota osoo jedhaniin waa hunda fixee gara eebbaatti inumaa tuffii Gibxi maal godhee abbichuun koottaa guyyaa sannu wajjin gartee gammachuu keenya qoodamaa jedheen jechuudha.